addunyaa cubbuu marqame waan jedhu waajala jiru karaan fayyinaa dhabame saba kana keessa jiru addunyaa cubbuu marqame waan jedhu waajala jiru karaan fayyinaa dhabame saba kana keessa jiru cubbuun addaamirraa dhufe utuun addunyaa unkuru hidda daawit keessaa latiin dhalate inni cubbamoota furu maana qulqullummaa dhiigee kan guyyaa sadiitti ijaaru hidda daawit keessaa latiin dhalate inni cubbamoota furu olichi kakuu haaraa ilmi waaqayyoo dhalate cubbuu addaamirraa dhufe sana lakkaa'ee hidda isaa kutee inni alatti gadi nameettisee suni tarsa'ee golgaan dukkanaa ormoota warra abdii hin qabneef ba'ee aduun ulfinaa ba'eera aduun ulfinaa ba'eera aduun ulfinaa ba'eera aduun ulfinaa ba'eera aduun ulfinaa mandaritti Yihudaa keessa Atiya Beetelemi mandaritti Yihudaa keessa Ati mandaroota Yihudaa warra kaan irraan xinnaattu argamee durbuu addunyaa fura sinsi keessa dhalattu Ati mandaroota Yihudaa warra kaan irraan xinnaattu argamee durbuu addunyaa fura sinsi keessa dhalattu hinxinnaattu argamee durbuu addunyaa fura sinsi keessa dhalattu hinxinnaattu argameera karaani karichi jireenyatti geessu argameera karaani riqichi Tsiyoonitti fullaasu argameera karaani daandii ormoonni ittiin fayyanii argameera karaani hokkicha ilma Waaqaa karaa Yesuusini argameera raasaa donnoo ba'eera argameera raasaa donnoo ba'eera raasaa donnoo ba'eera raasaa donnoo ba'eera raasaa duuti moo'ameera raasaa duuti moo'ameera saba dukkana keessa jooraa turetu ifa guddaa argee warra gaaddidduu du'aa jala turetu dukkana keessaa ifatti darbee golgaan iddoo aarsaa olii hamma gaditti iddoo lamatti tarsa'ee olicha kakuu haaraa karaa ilma Waaqayyoo isaan adoonoo ba'ee
argameera argameera raasaa doonoo bayeera argameera argameera raasaa doonoo bayeera raasaa doonoo bayeera raasaa doonoo bayeera raasaa dooti moo ameera raasaa dooti moo ameera.